Harka funee akka moltan kabajamtoota hordoftoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannan isinitti himaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Lubee Girmaati. Mariin biyyaalessaa rakkoo siyaasaa Itoophiyaa furuudhaa fi furmaata isa xumuraati jedhame. Mariin biyyaalessaa rakkoo siyaasaa Itoophiyaa furuudhaaf furmaata isa xumuraati jechuudhaan ayyoonni ibsan. Yeroo garaagaraatti rakkoo siyaasaa biyyattii furuudhaaf tooftaaleen garaagaraa yaalamaniiru kan jedhan ayyoonni kunneen haa ta'u malee bu'aa qabatamaan osoo hin argamiin hafuus kaasanii jiru. Rakkoo siyaasaa biyyattii baroota lakkoofsise kana furuudhaaf mariin biyyaalessaa furmaata isa xumuraati kan jedhan Yuunivarsiitii Siivil Sarvisii Itoophiyaatti ayyoon nageenyaa fi bulchiinsaa Dr. Margituu Dabalaa mariin biyyaalessaa karaa dimokiraatawaa ta'een hirmaachummaan isaa kan mirkanaa'e ta'uu kaasanii qaamoleen ajandaalee garaagaraa qabanis gara mareetti fiduun barbaachisaadha jedhanii jiru. Hospitaalli Alert giddugala yaala fayyaa agartuu ijaa daa'immaniif itti kennu eebbisiise. Hospitaalli Comprehensive Specialized Alert giddugala yaala agartuu ija daa'immanii ijaaraa ture hojii jalqabsiisee kan jiru yoo ta'u hospitaalichi balaa agartuu dhabuu daa'imman irra dhaqqaba jedhamee hambisuudhaaf gahee guddaa qabas jedhamee jira. Eebbaa giddugala yaala agartuu ija daa'immaniif ijaarame kanarratti kan argaman Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Dhaabaa balaan ija agartuu dhabuu daa'imman irra ga'u dursa maatii itti aansee hawaasa naannoo fi biyya irratti dhiibbaa kan geessisu ta'uu ibsanii jiru. Dr. Maqdas itti dabaluudhaan tajaajila yaala fayyaa agartuu ija daa'immaniif kennuun daa'imman barachuu, dubbisuu fi taphachuu kan dandeessisu qofa osoo hin taane egeree jireenya isaaniitti kan abdii horu ta'us dabalataan ibsaniiru. Godina Walaayittaatti sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 3 darbe. Godina Walaayittaa aanaa Kindoo Koyishaatti guyyaa kaleessaa waaree booda roobni cimaan roobuu isaatiin sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 3 darbuun himamee jira. Namoonni lubbuun isaanii darbe naannoo Fincaawaa jedhamutti marga haamaa kan turan ta'uunis ibsamee jira. Itti gaafatamaan biiroo qonnaa godinichaa Zamaachoo Soorsaa balaa kanaan kan lubbuun isaanii darbe miseensota maatii tokkoo akka ta'an ibsuudhaan hanga gabaasni kun qindeeffametti reenfi dubartii tokkoo akka argame himanii jiru. Oduu biyya alaatti gaafa dabarru Ameerikaan waraana ishee gara Yuukireenitti akka hin ergine beeksifte. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigaltee nagaa Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti taasifamuu malu hordofuudhaan Kiyeevii fi wabii nageenyaa mirkaneessuuf jecha gara daangaa Yuukireenitti loltoota hin ergu jechuudhaan ibsitee jirti. Waraana kana dhaabuudhaaf tattaafachaa jirra kan jedhan Tiraamp waraana biyyoota lamaan irratti yoo waliigaltee irra ga'ame Yuukireeniif deeggarsa qilleensaa akka taasisan beeksisanii jiru. Pirezidaantichi gaaffii fi deebii Fox News waliin taasisaniin Ameerikaan marii kallattiin nagaa biyyoota lamaan gidduutti taasifamu keessatti taajabuu irra kan darbe gahee biraa akka hin qabaanne himanii jiru. Maanguddoon AI irraa jaalalaan qabame. Namni Chaayinaa tokko moodela AI'n tolfame irraa jaalalaan qabame haadha warraa isaatiif gaaffii waliikuu dhiyeessuutu himame. Namni gannaa 75 Jiang jedhamu miidiyaa hawaasaa fayyadamaa osoo jiru moodela dubartii AI'n uumame tokko waliin kan wal arge yoo ta'u intalli kun namtolchee taatus akka nama dhugaatti Jiangitti mul'atte jedhame. Haasaa fi funyaan ishee akka isa hawwate kan dubbate namichi kun yeroon akkuma deemuun jaalalli inni isheedhaaf qabus dabalaa deemuu hime. Kana kan hubatte haati warraan isaa kan yeroo baay'ee bilbila isaa irratti dabarsu komachaa fi falmaa akka turtes odeeffannee jira. Ta'us garuu namichi jaalalaan qabamuuf gaa'ila isaanii waggoota kurnaniif ture hiikuu akka barbaadu itti himee kan jiru yoo ta'u dhumarratti ijoolleen Jiang waan abbaan isaanii soorama ba'e mudate ibsanii fi namni inni itti dubbataa jiru AI'n kan kalaqame ta'uu himanii fi gara dhugaatti isa deebisuus danda'anii jiru. Eegaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan hordofaa turtan JMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa JMN irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa nagaan bulaa.